Yooyaa hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa haa ta'u akkam isinii YouTube kiyya hora taatan subscribe godhaa viidiyoo kiyyas like gochuun nagaatiinaa isiniin jedha. Egaa waan akkana ani yeroo jalqabaaf hin dhagahe baay'ee tokko na ajaa'ibeera. Kanaan dura gowwomsa shamarranii gowwomsanii maal godhanii maallaqa irraa nyaatanii lafa sii biteera mana sii biteera. Amma garuu akkamitti dubartii tokko biyya Arabaatii dhufte massaaraadhaan rukutama. Massaara maal meeshaadhaan rukutama meeshaadhaan akkamitti dubartii rukutamti dhugaasuma dhugaa jechuun shamarran biyya Arabaatii dhufte miti shamarri kamtu akkamitti jechuun sababa jaalalaatiin walitti dhufanii yoo walii galuu baatanis yoo wanti biraa uumames akkamitti meeshaadhaan rukutamti. Sinii galaara meeshaa qawwee shagguxii maaliidhaan akkamitti rukutamti dubartiin. Kun garuu anaaf yeroo jalqabaati dhaga'u jechuudha. Wanti hin dhaga'amne hin jiru, wanti hin taanis hin jiru. Kana booda maaltu akka dhaga'amuu fi maaltu akka ta'u beeknu ga'a. Waan magaarii nuufaa fi du'e garuu baay'ee tokko na ajaa'ibeera akkaataan isaa jechuudha. Seenaa mucaan kun namni kun ammallee miidiyaa irratti baatee himattee baay'ee tokko na dhibe dhugaa waaqaachuun yoodhuma dura shawwadaa ture yoodhuma dura miliqee waan baay'ee irratti hojjetee turellee erga dhugaan dhagahame immoo baqa dhiisuudha malee akkana haalootti boona idoon baay'ee tokko na gaddisiise. Dubartiin kun waggaa 6 kan isheen biyya Arabaa hojjettee waggaa 6 biyya Arabaa dalagdee osoo biyya Arabaan dhaqiin garuu mucaa qabdi mucaa tokko qabdi. Dura kan deesse jechuudha. Dur ijoollee taate kan deesse intala qabdi jechuudha. Garuu biyya Arabaa deemteetu biyya Arabaa waggaa 6 kan isheen hojjette. Nama kana garuu erga dhufa jala geesse kan barte jechuudha. Kan isheen barte dhufa jala erga geesseeti kan isheen wal barte baay'ee nama gaariidha jettee amala qabaa jetti baqa waanuma daba tokko waan hojjetu fakkaatu jetti baqa jira mitiira namni tokko kanam yeroo baay'ee ko dhiira yoo faana galtee faana jiraachuu jalqabde malee amala isaa dhugaa jireenyi isaa dhugaa hin argatamu kan jedhamuuf kanaafidha. Alatti waan barbaade godhee si dhiquu danda'a. Argitee nama dubartiin kun amala isaa lama argite jechuudha. Akka fedhe si godhuu danda'a. Akka ati killee godhee si qabuu danda'a alatti. Garuu yeroo booda amala isaa dhugaa yoo namni sun kan kee ta'e jireenya faana eegalte nama sana argatta jechuudha. Dhiira sana kan argattu gaafa faana galtee jireenya isa dhugaa ta'e sana gaafa eegaltu isa sosobaa hin qabne isa soba hin qabne gaafa eegaltu namummaa isaa eenyummaa isaa argatta. Garuu alatti ilaaltee nama gaarii dhannoo bareedaa dhannoo baqa kunimmaa malaa'iktiidha jechuu dandeessa alatti. Gaafa galanii garuu kan jedhamu qabu. Okay. Anyways, waa'ee shamarree kana baay'ee nama dhibaa. Galuu erga kaatee kan wal bartee erga galtee immoo baay'ee cimtuudha. Hojii ishii eegaltee hojiitti fuftee hojuma hojjechuu eegaltee nama kana faana garuu jaalalaan jiru. Isa booda karoora isaanii wal fuudhuudha. Sanuu cidha godhataniitu isheen akka yaada ishiitti cidha godhattee maal gootee wal fuudhuudha. Booda keessa garuu haa ta'uti cidhuma sanaaf itti deemaa jiru sagantaa suuraa jira mitiira cidha dura jechuudha. Cidha godhachuudhaaf namoonni cidha qopheeffatanii sagantaa suuraa dura raawwatu jechuudha. Sagantaa suuraa sana raawwatanii gamaatiin ishii beekuu sirriitti baraniiru inni illee mucaa qaba jedhee itti meeraa. Isheenis mucaa qabdi waan ta'eef rakkoo hin qabu jettee jechuudha. Haala kanaan walii galanii mucaa akka qabu sirriitti beekti. Innis isa booda erga sagantaa suuraa raawwatanii ka'anii samaana mallattoo jechuudha. Akka walii mallatteessan sana maatiin barbaadan jechuudha. Mallattoo hin mallattaa'in akkamitti sargiin cidha godhamuudhaaf itti adeemama jedhanii obboloonni ishee jechuudha. Ishee qofa qabu obboleettii tokkittii qabu dhiiradha warri kaanii haadha hin qabanii
Kana obboloonni ishii mallattoo gaggeessaati sabooda gara cidhaatti deemamaa jedhanii namni kun garuu mallatteessuudhaaf fedha hin qabu. Mallattoo sana raawwachuudhaaf fedha hin qabu. Isa booda mucayyoon kun maaliif akka cal jette hin beeku ani cal jetteedhuma irruma jiru gaa piroosesii maratoo jiranii suuraa isaa qophii cidhaatiif ka'anii waan arge uffatanii veelloo uffatanii suufii uffatanii ka'an kana Facebook irratti gadi dhiisti. Isa dura garuu humaa gadi dhiistee hin beektu, suuraa isaa maxxansitee hin beektu, humaa gootee hin beektu. Suuraa isaa sana kan misirroo ta'anii waliin kakka'an sana gadi dhiisti. Suuraa sun Facebook irra miidiyaa irratti haati manaa isaa argite jechuudha. Namni kun haadha manaallee qabaa, daa'imallee qabaa. Inni dura kan jedhe garuu daa'ima qofan qaba jedhe haadha manaa hin jenne. Daa'ima yoo qabaate weeldaan rakkoo hin qabu. Isheenis daa'ima qabdi waan ta'eef haadha manaasaa Facebook irratti egaa ani amma Facebook irratti yoo suuraa tokko maxxansee bakka garaa hiriyoonni Facebook wal keessa jiru waan ta'eef namni ana beeku baay'eedha. Namni si beekus isin beekus baay'eedha. Isa booda abbaan manaa ishii kun mushurraa ta'e Facebook irratti nama biraa faana gaafa argamu namni wayii gara kee kan ta'e tokko jira waan ta'eef hin qaqqaba waan ta'eef sitti ergama si qaqqaba jechuudha. Haadha manaasaa bira geessuuraan hin argite. Isa booda qorattee jechuudha. Mucaa kana bira dhufte jechuudha. Qamumaan dhuftee barbaaddee bira geesse jechuudha. Bira geessee kun abbaa manaa kootii, abbaa mucaa kootii waan hundumaatti agarsiiste jechuudha. Mallattoo hundumaatti agarsiiste. Mucaa isheen beektu sana sitti agarsiiste. Mucaa beekti kanaafuu mucaan sana beekti argiteetti kan kooteetti suuraa yerootti guyyaa dhaloota kabajan waan hundumaatti agarsiiste. Polaayitii maal jechuudha gaa kun abbaa manaa kiyya waan ta'eef naa dhiisii irraa naa gorii akkanaan walirraa goranii mucayyoo isheen kun hin beektu waan ta'eef soorii kana hunda hin beeku. Dhugaa dubbachuudha mucaa qabanaan jedheera. Haadha manaa qabanaan hin jenne anis dubartiidha haadha manaa osoo qabu irraan hin deemu. Anis gaa'ela gaarii barbaadeen malee nama gaariidha jedheenii itti seenee dhiifama naa godhu jedheen. Isa booda bakka addaan galle jette. Isa sana namicha faanas addaan galle isheen sunis hin deemtaati manaas jechuudha. Akkuma kanaan walitti bu'iinsi dhufe jechuudha. Nama kana faana. Isa booda namni kun irraa fagaateetu erga irraa fagaatee ka'e waan nama dhibu immoo irraa fagaatee hamma kana ture maaliif barbaachise hamma kana waan akkana irratti raawwachuun baay'ee nama dhiba dhugaa waaqa dhiisemti. Isheenis itti himtee erga haati manasaa sun biraa deemte argitee akkamitti akkasuma goota anis dubartiidha isheenis dubartiidha ani gaarii dhumaanii waan tokko sirratti daba hin hojjenne nama gaa'ela barbaadudha kanaan dura miidhameetiin jira amma immoo gaa'ela bareeda jireenya gaarii jiraachuun barbaada an of danda'een jira hojii koo hojjetachaa jira kanaaf akkamiin akkasirratti raawwatta soba amma kana maaliif jettiin dhiisuu dandeenya baqqaa jedha. Dhiisuu dandeenya baqqaa jedheetu kanumaan irraa fagaataa jechuudha. Erga irraa fagaate booda immoo deebi'ee dhufa jechuudha. Ishee hordofuu jalqaba. Deebi'ee hordofuu jalqaba. Guyyaa tokko gara galgalaa sa'aatii 11 jechuudha. Yeroo namoonni hojiidhaa galan beektu biyya keenya keessatti yeroo namoonni hojiidhaa galan jiru bakka isheen hojjettus durayyuu beeka waan ta'eef hordofeetu guyyaadhuma sana jechuudha. Guyyaadhuma jechuudha. Osoo namni argu meeshaadhaan rukuta jechuudha. Meeshaadhaan bakka lama na rukute jetti. Oddoo isaa agarsiisti tokko harka ishii tokko miila ishiiti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa namni kun dhugaa waaqaa jechuudha. Erga irraa fagaate erga barame maaliif hin dhiisne soorii jedhee dhiisuu qaba ture dhugaa waaqaa. Isheen mana jirtus dubartiidha. Isheen kunis dubartiidha. Erga dubbiin dhoskamuu dadhabamee gadi jalaa bahee dhiisuudha bakka.
ture garuu hamma kana iyyuu gowwomsa hammi kun ta'ee ka'ee haati manaa dhuftee kun abbaa manaa kootti irraa naasee deemi jettee hamilee ishii gaccabsamee mee itti yaaddaniitu dhugaa waaqa namni misirroo ta'ee ka'ee waan akkanaa irratti raawwatamu hamilee isaas ilaaltaniitu dhugaa waaqa baay'ee hamileen gadi nama cababara. Anamma ibni misirroo ta'ee ka'ee heerumuudhaaf qoqophaa'u mititi uffatuma uffadhee jechuudha. Salphaatti uffatuma uffadhee of qoqopheessee iddoo wayiin dhaqa jedhee osoo nafee nan aara. Baqa na aarsa. Maaliif baqa sammuun kos yaadni kos hunduma akkan deemu murteeffatee ka'eera waan ta'eef nan aara yeroo sana. Garuu namni tokko immoo nan heeruma jedhee maaltu baratama kanarraas maal hubattan dhiira maal gochuu qabna jettan dhiira akkamitti qorachuu qabna jettu. Wanti ta'eera yeroo waan tokko ta'ee darbu waan irraa baratamu jira. Waan irraa baratamu jira. Taateen kamuu waan nama barsiisa. Taateen kamuu waan nama barsiisa jechuudha. Maali akkanuma waan ilaalamee dubbatamee darbamu miti. Kanaaf dhiira jechuudha. Dhiira amma millee yoo amantee hamma gaafa manatti faana galtutti abadan hin argattu jechuudha eenyummaasaa. Surmaan argattu jechuudha. Dhiira jechuudha. Kanaaf shamarran keenya biyya Arabaatti yeroo dhufan immoo hawwiin isaanii inni jalqabaa maalidha? Gaayiluma dhaabbatanii baqqaa mucaa dawwaqa kana hawwiin isaanii inni jalqabaa jechuudha. Maaliif seetan beektu? Kan isaan kana hamma kana hawwaniif yeroo dheeraa qofaa jiraatan waan ta'eef. Yeroo dheeraadhaaf nama malee jiraatan waan ta'eef. Yeroo dheeraa nama hawwaa turan waan ta'eef. Yeroo dheeraa bakka nama jaallatan tokko barbaadaa turan. Yeroo dheeraa waan miidiyaa irratti ilaalan ofii isaanii raawwatanii ilaaluu waan barbaadaniif. Kanaafidha yeroo dhufanii haal duree tokko malee gaa'ila raawwachuu, heerumuu, mucaa da'uu kanadha karoorri isaanii. Yeroo tokko namaa milkaa dhugaa waaqni nama gargaare. Yeroo baay'ee immoo baay'ee wanta baay'eetu nama mudata jechuudha. Dhiirri hin gowwomsa jechuudha yeroo baay'ee. Osoo qabuun qabu jedhaadha manaatoo qabu mucaatoo qabu waan baay'ee si deemsisee kee hamilee kee gadi cabsa akkatu oliin kaane godha jechuudha. Na shamarran keenya waan isinaa gargaaru garuu qorannoo jabeessuu qabdu. Yaa namni kamuu jaallachuun hinuma jiraata, walitti dhufuun hinuma jiraata. Yoo walitti hin dhufne wal fuudhuu hin danda'amu. Yoo waliin haasofsiisne walitti dhiyaachuun hin danda'amu. Jalqaba namni wal haasofsiisa. Sabooda walitti dhiyaachaa deema. Sabooda gara itti aanu jaalallummaa gaa'ilaa kanatti adeema. Kanaa alammoo piroosesiin isaa hin jiru. Akkanumatti xaq jedhanii iddoon seenan tokko hin jiru akka riimootiin yoo haasawaa ta'e malee. Kanaaf shamarran keenya waaqni illee sinaa gargaaru dhugaa waaqa kun waan anaaf haaraadha jechuun namni nama ganaa nama dhiisaa namarratti jaallata si sobaa mallaqa keenyaata mana si ijaaree irra jedha lafa si bitee irra jedha garuu kun inni kun immoo isaan kaan irraa adda ta'a jechuudha. Adda ta'e jechuudha. Egaa waaqni sinaa gargaaru dhugaa waaqa dhiira sirriitti qoradhaa dhiira gadi fageessaa ilaala sirriitti haxanaxanaa akka kaaseetti wanti keessa kaanii duratti jechuudha. Iskiriiptoodhaan go'anii citaasaarra darbaa maal godhan tokkotti akkanatti dhiira qo'adhaan siniin jedha. Sacaalmoo waaqni sinaa gargaaru dhugaa waaqa namuma siin qabbaneessu namuma siin jiraachuu namuma siin hin dadhabsine namuma laphee keessan hin cabsine tokko sinitti haa qabuun siniin jedhan obboleettiin keessanii. Thank you so much.